Jiraattonni magaalaa Awwadaay fi aanaa Loodee Hexoosaa lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'anii kaampiiwwan Hammaarreessaa fi Dadar qubataniif meeshaalee nyaataa garaagaraa arjoomanii jiru. Hanga lammiileen kanneen idileen bayyatanittis gargaarsa jalqaban akka itti fufan himanii jiru. Faamii Abdurrahmaan gabaasa dabalataa qaba. Jiraattonni magaalaa Awwadaay fi naannoo isii lammiilee naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa'anii Hammaarreessa qubatan laaqanaaf heeran qaamoleen hawaasaa kanneen qarshii 1,600 ol baasuun lammiilee kanneen nyaachisuu fi gammachiisuuf qooda isaanii kan bahan ta'uu qindeessuun warreen hojii kana milkeessaa jiran obbo Abdullaa Mahammadii fi Ahmaddiin Muktaar kan dubbatan lammiilee kanneen qubsiisuuf tumsa jalqabanis cimsanii kan itti fufan ta'uu himan. Lammiin fiidillee rakkoo guyyaa rakkoo wal bira dhaabbachuun kun akkam akka ta'ee fi isaanillee lammii isaanillee akka beekanii lammiin fi maal jechuun akka galtuufiif tanaaf uummata kana kana cinaa dhaabbannee jechuudha waan barbaachisu hundaanuu laaqana gosa isaan fedhanii fi akkaataa isaan fedhanitti nyaachifnee jirra haalaan itti gammannee jirra lammiin gaachana waan taate jecha nutis tanuma mirkaneessuudhaaf arras jirra. Dubartoonni fi qeerroo magaalaa Awwadaay hanga lammiileen kanneen miila lamaan dhaabbatanitti dirqama itti gaafatamummaa isaanii kan bahan ta'uu himan. Isin cinaa jirra abdii muratinaa yoomiyyuu ilaachi galtanii amma dhumaatti isin cinaa jirra jechuun hin barbaada. Nu qubatan takkatti gargaarsaa waa hundaan humna keenyaan bira dhaabbannee jirre. Lammiileen buqqa'anii Hammaarreessa qubatanii isaan bira dhaabbachuu fi deeggaruun saba Oromoo bal'aa haala keessa jiran kan isaan irraanfachiise ta'uu dubbatu. Baatii shanii kana odoo bishaan hin jenne odoo midhaan hin jenne odoo dheebu hin jenne nu bira dhaabatee nu nyaachisee nu obaasee waan nu barbaachisaa nu godhee OBN ni kenna rabbi umrii haa dheeressu yoomuu ifnana uummata Oromooti godhuun qabsoo inni nu godhe yoomuu agalatoomuu jedha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Awwadaay obbo Ibsaa Saadiq hawaasni magaalaa isaanii tumsaaf deeggarsa jalqabe hanga dhumaatti cimsee itti fufa jedhan. Eega qubatan boona hanga miila lamaan dhaabbatanii wa'ada guddaa galeetii hawaasni keenya deeggarsa kana cimaa godhaa jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Arsii aanaa Loodee Hexoosaas lammiilee naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa'anii magaalaa Dadar qubatan qaamaan argamanii jajjabeessan meeshaalee nyaataa fi beeyladaalee mi'eessituu garaagaraa walumaa gala meeshaalee qarshii 600 fi 20,000 ol ta'u gumaachan deeggarsa jalqabanis hanga dhumaatti kan itti fufan ta'us bakka bu'oonni isaanii kan dubbatan. Lammii keenya ammas haga isaan buqqa'anii bakka barbaachisaa ta'e argatanitti haga isa dhumaa hin deeggarra hin jaalanna. Lammiileen buqqa'anis gargaarsa hawaasni isaanii gochaa jiru kan isaanitti tole ta'uu himan. Oromoon korma jechuudhaa fi korma qabatanii nu dhufanii kunoo isarraa deebalamne. Qaamoleen hawaasa garaagaraa magaalaa Dadar hawaasa godina Arsii irraa gargaarsa fidan kanneen sirna addaan simatanii jiru.